إن كان لفت سبري تبر بشام مالو إذا بو كاي نياتا كاي تما Ashama harka fuudhee kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota chaanaala Amiintu nageenyi rabbii guddaa bakkuma isin jirtanitti isin biraa jiraatachaa hadda qophii addaa takkan qabadhee isin jira. Qophiin kunis bilbilaan piraank gochuudha. Bilbilaan hiriyaa kiyya tokko piraank gochuu barbaada jechuudha. Egaa maal jechuun guyyaan asumaanuu hordoftoota amantaa musliimaa hunda keessaniinuu baga ji'a ramadaanaatiin isin ga'e isiniin jedha. Guyyaa takka lama waan akkasitti taate garuu hadha onneen dalaguu fedhu hiriyaa kiyya kana itti bilbilee jechuudha. Amma halkan keessaa sa'atii waahida jechuudha yookaan sa'atii tokko jechuudha akka biyyaan keessa jiru kanaati jechuudha. Egaa amma ka'iitii nyaata qopheeffadhuudhaan nyaachisuu qaba jechuudha. Guyyaa irraa kana nyaachisuu qaba jechuudha. Just haa nyaatu. Yoo danda'eef inuma haasoomu inuma oolcha jechuu barbaadeeti. So hanga xumuraatitti na wajjin tura. Nin tasakka yoo ta'e yookaan ammoo nin milkoon yoo ta'e wajjin kan ilaallu ta'a. Hanga xumuraatitti na wajjin tura isiniin jedha. Osoo Grestiin dabrin dura warri chaanaala kanaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii nu ta'uu nu ta'a jedha. Egaa warroonni maatii kiyya turtan hundi keessanuu galatoomaa. Kun chaanaala Amiintuu fi hanga xumuraatti na wajjin tura. Nan bilbilaa fi obsaan na eega. Salam alaikum. Hello. Hello. Salam alaikum. Akkam nagaa? Nagaa alhamdulillah. Hin kaane abbo? Hin kaane lafti si bariitee bar? Ramadaan illee baga siin ga'e jedha. Galgala osoon ji'an ilaalin rafteen si'aa jiini bayeetiin jira. Hin soomtu? Soomanni boru jechuudha. Kaatee akka nyaattuufin sii dawwaleeti. Kaatee nyaattu ree? Sa'aatiin amma just sa'aatiin yoo tariitii yoo lafaan qabaanne akkuma maxaa yookaan immoo hoteela seentee akka nyaata fudhattuufin si bilbilee jechuudha. Sa'aatiin garuu amma sa'aatii akka sa'a lamaaf deemaatiin jira halkan keessa. Biyya hoo bilbiltee biyya irra caala duumessatu illee jira jedhanii biyyallee bilbili biyyallee nyaachisi akkam bilbiluu dandeessaa biyya amma sa'a kana? Xiqqoo sagaleen kee illee natti hin dhagahamu. Maal jettaa dunquqqoo irra jirta baay'ee rafteerta. Eeyyee boru ramadaanni boruuti amma ka'iitii nyaata nyaadhuuti akka soomantu ta'igaa. Deebitee rafin kaan irraanfatta barammallee waan galgala jechuun galgala waan itti yaaddee akka nyaattuuf itti yaaddee rafiniif ni irraanfatta waan ta'eef ka'iitii ammuma osoo bilbila keessa hin jiru irraafta waan ta'eef akka kaatee nyaata qopheeffattuuf. Bishaan maal dhuydha abboo ka'i nyaata nyaadhu ka'iiti maal bishaan maal dhuydhaati miti nyaata guyyaa tariiti hojii irra ooltaa himaa hojiin akkami hojiin gaarii maami?
hojii irra miidhamta waan ta'eef ka'iitii amma nyaata mataa madhaqiitii nyaadhu amma isaatiin waan dhaabni yeroo kanan banamaa beeyta. Kai mataa maraa bayitii mataa naannoo kee jirutti amma yeroo kana mataamni bakka hundaa banaadha laala karaa namaa beeyta ramadaana waan ta'eef urgaa duraanii akkuma beeytu halkan cufanii rafanii amma immoo erga baatii arganii araboonni karaarra yaa'aniiti yaa'u jiran jechuudha. Amma ka'iitii ala gabba'iiti eeggadhuuti gabbayisuuta ummannu karaarra guutuudha akkas gabba'iiti nyaata kee fudhadhu amma. Kaatere era deebitee raftaa baran simaaf jedheetii barra namoo teenne kunoo nyaataa garuu ramadaanni buru jedhan ilaalle mirqaanneeti nama hedduun taa'u jirraayyuu galgala gaa yeroo sanullee baatii eegaa turre baatiin kun reef baate nyaadhu kaa garuu nyaadha hayyee kalaas kai nyaadhu bilbila keessa osoo hin jiru kaatamoree garuu baay'illee amma riballee sirraa balleesseera natti fakkaata aniin kaatariitiin abdadhaa kai abbo sibbariitii kai hayyee yeroo mataama seentinaa dawwal achi biraa cufadha abbo cufatee jira jechuudha nyaachisuun qaba jechuudha nyaachisuun qaba akka nyaate maa abdiin qaba yoo tariitii ala bahee yookaan karaan isaa cufaa ta'e malee maxaan yoo cufaa ta'e malee yookaan ammoo mana nyaataa inni raabitachuu barbaadu yoo cufaa ta'e malee ni nyaata just kophaa jira yoo ala gabbayee namoota wal argee akka soomni hin jiru jedhanii malee tasa namni halkan dhabamu karaarra waan ta'eef waan hundaafuu fayyaa nagaa keessa jiraadhaa baay'ee sin jaalladhaa fayyaa ta'a.